ta'aafi sheeka kanaafan dhiisaa siniin jedhaa ture inni irra gadi ba'ee barruu dheeraa tokko barreesse garuu gaafasuu nu sobeeranni nu sobeeraa nutti afuufe ani taareera baay'ee gargaaruuf qophaa'ee arargeeyyuu dhimma sanaaf nan deeme de waadaa siniin ture mata fuulduraatti maali beektaa namni kun dhuguma miidhameera yoo ta'e gargaaruun barbaachisaadha deetani garuu wanni sin beekuu qabdan dhaggeeffadhaa sirriitti namni kun akkuma asirratti dubbataa jirtanu ilma keenya nama Oromooti nama qara'e garuu ilmi namaa kamuu qulqulluu miti yookaan hin dogoggoru jechuu miti namni kun dogoggoreera akkamitti sirreeffannatu jettanii gaariidha kabaazaarrii faanemoon barnoota amantaa na barsiistan kun nama kana cabsuurraa balleessuurraa mee qabnee miidiyaadhuma isaallee irraa fuunee feesbuukii isaallee irraa fuunee irkatti qabannee badiisaa kana tokko lamaan isa girgirii miidiyaa miti isa namummaa isa ilmoo namummaa isa oromummaa isa islaamummaa gorsuutu barbaachisaadha maaliif nan fixadha bakkuma san qofatti si guuta dhiyoo tana majlisa naannoo Harar guddaa mee fi TikTok isaa jala seenidha ani viidiyoo boofete biyyi seen jiraan si ergamma ummata ulamaa'iin gurguddoon majlisa naannoo Hararirra qabaniiti silkii irraa fuudhanii guyyaa tokko viidiyoo miidiyaa irra deddeemtote kuma takka dhugaa wanni sun lammata miidiyaatti deebiin jedhanii silkii harkaa fuudhanii godhamee jibbaatame haatiyattullee amma godhamuu silaa barbaachisu no mana hidhaa galchuu malee wal biraatii miti kanuti barbaadu suni maaliif asin jedhe beektaa akka jettu Oromoon nuti ijoollee Oromooti reenfa firaa torba garagalchuu jedhan siigalee dhimmichaanis xiqqoo dhageera reenfa firaa torba garagalchuu maaliif beektaa insirrata jedheen yaadaa mucaan kun tole ani shii keera jedhee ture miidiyaa irratti kaleessa garuu bahee immoo inni kusii jedhe mucaan kun bar sheekaa nuti ijoollee musliimaati an barsiisaa amantaa miti garuu amantaa korratti qoosaan beeku laal dhaggeeffadhu namni sheekaa namni diinii irraa baratu namni isa jala yaa'u akka isaa ta'uu hin fedhu waan inni barsiisu sana ta'uu barbaada si galee dhiirri boonyaan kalas bakka dubartiin tuffatti baay'ise. Al ummanni meeqala fakaayini kutana waan kun guyyaa tokko biteen bulfanne bar. Ajenda godee irraa asirraa isaaf maal nu godhe ishee Musaa Soalaatu umrii isaa guutuu nuuf dhaabbate kun reefu makiinaa takkatti binne wayyaa maal shishee ammoo wataru lamaayii guddaa kana eenyu kuma qaba. Eenyutu dubbatin mee? Ada dukkoo dubbate assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay Hamza ana jira daqiiqaa kana kanni. Ada jira boleh sudah bersedu eki. Na duri kita ayah beri ayah debat. Ya bal saya tahap zaki ya. Lamni bertu dubbate jira. Sheikul lille ra dubbate jira li. Maangud dole ra dubbate jira. Dargaggees dubartii lille ra dubbate jirti. Walumaa galatti Oromoon guutuu ra dubbate jira. Ani kajechuu barbaade nama fayyaa qabu moo nama fayyaa hin qabneedha. Namni illee laaluu qaba. Si galee miti akkanuma duuka fiigoo osoo hin taane akkuma horiitti namni kenna namni kun maal ta'ee gashayini gorsee dargaggeessu gorsee namni itti dhiyaatu gorsee haati abbaan gorsee eega dadhabe namni kun nama fayyaa qabu miti dhugaas hin jedhu. Maaliif ennaan nama fayyaa qabu akkanaan ta'u obboleessoo namni diinii baratee ijoollee barsiisu darasaa meeqa barsiisu akkana ta'uun innummaa nu dogongora mataan isaa fayyaa xiqqoosii waan fayyaa qabu natti fakkaatu. Oromoo yoo kan nama akkanatti duukaa fi godhanii wallahi taa'ee ilaalu jira Oromoon kun maal akka isaa akka ta'an. Mana yaalaa geessaa yoo dandeettan achitti ilaalchisaati yoo sammuun isaa fayyaa ta'e sigalee noormaalaa jedhani. Sigalee maaltu akkana akka godhu noormaalaa miti sammuun noormaalli tokko akkana hin ta'u wallahi dhugaas hin jedhu namni duuka iyyeetiin maraachuutti jira lagafteeyyuu nama fayyaa hin qabne sigalee kun ta'uu hin qabu hospitaala geessanii alaalamu akka laalamu wallahi dhugaas hin jedhu isheen dubartiif akkana ta'uun yeroo jalqabaati kan arge wallahi lammaan biraatu akkana hin ta'u jechuudha. Sigalee waan fedhe illee yoo ta'e warqii achirratti hin argine waan biraa achirratti hin argine sigalee nama fayyaa qabu xiqqoos sammuun isaa hatamee jira na fakkaate duuka deemtanii ni jira Oromoo. Waan nama hin dhageenyeef namichoo kana hospitaala geessaatii ilaalaa namni itti dhiyaattanii kanuma isiniin jala san booda ammoo irraa dubbadhaa akkasii galatoomaati ulfaadhaa. Okay ayah galatoomi bori carraan kiyya na fakkaata yoo namni dura hin jiru na fakkaata. Kundi keessa galatooma. Duraan dursee Hamza atii fi warri ustaaza keenya gargaartan galatooma. Uummanni ustaaza san gargaarellee galatooma. Laalammaa ustaaziin kun waggaa dheeraadhaaf waa'een isaa haasamaa turen hundi walumaan beeyna.
ammoo yoo rakkina qabaate yoo dadhabina qabaate yoo dinagdee qabaate intalatan awwalliisee jira bultii biraa barbaada bultii barbaadu saniif ammoo dinagdee isa barbaachisa jettanii warri ittiin dhiftaniif warri yaada dhiyeessitanii yeroo sanitti guyyaa saniif waan gaarii gootan inni sanuma qaba saniif galatooma tokko kana akka namummaatti jechuudha. Kabira Maamad Bayaanii waggaa takkana fakkaata waggaa takkaa oliihu waa'ee booniyyee kanaan dura akka dhuunfaatti Maamad Bayaan hin beeku isaa hamtuu dubbatus isaa maal ta'us akka dhuunfaatti hin beeku beekamuun isaatii fi haasawuun isaa intalbatan wajjin wal qabatee hin fakkaate eega isaan kun walitti dhufanii booda jabaateetti fufe yoo gorsa ta'e Hamzaa kiyya ati mataa keetirraa kaasi hangam Amiin Ibrootti sagaleen isaa ta'uu waraabamte waliin dhageeffannee jirra gorsi Maamad Bayaanitti hin hafne bar gorfameera itti himameera itti iyyameera wanni hundi godhameera yaa sabaa amma mee waan takka kasaa goonu Maamad Bayaan kun yoo ka'ee amma if ajjeese an maaltu irratti irrata ati maaltu sitti irrata maal lutti irrisame yoo maraataa ta'e huccuu darbee deeme maal latti irrisa yoo gowwaa ta'e maal latti irrisa yoo amma if ajjeese maal latti irrisa waan nutti irrisu qaba akka dhuunfaatti waan nutti irrisu hin qabu yoo gowwoome ifiif gowwooma yoo maraate ifiif maraata yoo if ajjeese ifiif ajjeese kanumaan qabaddaa kabira ammoo wanni takka wanni Maamad Bayaan qabu amantaa isin jettan andilas maree isaatti bu'ee arrabsuun agarree ganda namaatti isin arrabsu nama dhuunfaatti isin arrabsu jaartii isaatiif boo'ee maraataa gowwaa if fakkeessee waan isa miidhaa waan isaa qofa amma wanni inni haasaa jiru hanga ammaatti. Kanaaf amma walumaa galatti Hamzaa badii Maamad Bayaan fidaa jiru caala rakkina Maamad Bayaan uumaa jiru caala jalaa qabuun keenya gabbisuun keenya hamilee itti godhaa oofuun dalagaan nuti dalagaa jiru dalagaa Maamad Bayaaniif humna ta'ee dalagaa Maamad Bayaan san itti fufsiisuu fi gabbisaa kan jiru nuyi akka hawaasaatti malee Maamad Bayaan mataa isaatii miti. Waan barbaade haasee yoo dhiisee yoo dhageeffachuudhaaf jalaa qabanii dabalanii haasa'uu baatan inni rakkoon qabachuu ta'ee qabbanaa yaafuu danda'a. Garuu isa kana bal'isee itti fufsiisee sagaleetti ol kaasee humnatti godhee oofaa kan jiru tokko numa. Kanaaf Maamad Bayaanii yoo maraataa ta'ee fajjeese fa'aa ajjeesu yoo amma ka'ee if du'e haa du'u yoo gowwaa ta'e gowwaa haa ta'u dhimma Maamad Bayaanii fi dhimma Harargee fa'aa nama wal qabachiisu jira. Maamad Bayaan Harargee guutuu bakka bu'ee xiqqeessuu fi guddisuu akka danda'u naan galuwan. Obboleessa Maamad Bayaan nama tokko maraatee gowwoomee dhiisee if ajjeesee huccuu baafatee muu mushkila basiit rakkoon qabu alaa keefisaati. Harargee wajjin wal qabsiistee Islaamummaa wajjin wal qabsiistee Oromummaa wajjin wal qabsiistee tokkicha nama tokkoo kabultii fi jaartii takkaaf gabbee iyyu akka itti hubattee raasoitu naan galuwan. Harargeen qabaa hidhaa nama joofaa jira. Harargeen Maamad Bayaan tokkicha wali qabdee Maamad Bayaan tokkicha kaayidu obboleettiidha fira ollaadha nama gandaati saayiboota yoo ta'es malee hawaasa guddaa hawaasa bal'aa miti. Haasawaa keenya keessatti hubannaa keenya keessatti dubbii keenya keessatti osoo waa hubachaa sirreeffachaa deemne gaariidha. Garuu sanii miti baran. Okay, nama kuma shaniin nama kuma jahaan hawaasa bal'aa kanaan TikTok irraa hanga Facebookaatti gastii irraa hanga viidiyootti waa'ee Maamad Bayaan ba'aa nu ta'ee agandaa nu ta'ee jireenya nu ta'ee akkamiin nu lallabsiisa akkamiin nu dubbachiisa. Rafnee yoo haane Maamad Bayaan rafnee yoo haane boodiyyee inni kun nama tokko bara jara na dhageeffadha. Maamad Bayaan miskiinummaa maallaqaan qabu dhaba beekumsaatis hin qabu. Maamad Bayaan kalee inni rakkaddeena gargaaraa jee maallaqa isinirraa shaqqalatee isinirraa nyaatee amma gad deebi'ee akkamiin jaartii hinaan gettan jee isin arrabse. Dhageeffadhu obboleessa mudii Maamad Bayaan eenyu fungalle. Isin warri Maamad Bayaaniin maraataa gettan Maamad Bayaan caalaa isintu maraataadha. Maamad Bayaan wallahi fayya qaba. Gowwaa jettanii mi gurbaan kun haaqila gowwummaan qabu. Nama keenya gara baqeessa kana argatee shaqqalatu jira waliin dhee walitti oofee waa hunda waliin bittin godhu jira sii galee. Kaan piraankiidha jaa kaan agantaadha jaa hin amanan dhuga innee bu'aa ture. Amma immoo deebi'ee akkasuma godhe. Jaalatanis jibbitanis Maamad Bayaan gowwummaa takka hin qabu maraatuu takka hin qabu dhageeffadhu obboleessa Maamad Bayaan jechuuni Sheekh Amiin Ibrootii miti mootummaa Abiyyi Ahmed hin dhaga'u. Mootummaa Baayidanii fi Katiraan fi Ameerikaa kana dhaga'u osoo gorsaa oolanii. Gurbaan agandaa dhuunfaasaa qaba dhimma dhuunfaasaa qaba akkatti dubbatu akkatti haasa'u akkatti bobbee galu istiraateejii lafa kaayatee deemu jira Maamad Bayaan jaalatanii jibbitanis. Amma Maamad Bayaan Oromoon miine Harargeen miine. Dhageeffadhu akka inni itti miidhoo jiraate kinshee Oromoon miidhe amma ijoolleen mana madaa miidha deengada sababa Hamzaa faadhaan maallaqa isaa buufte sun miidhamtee jirti. Osoo inni miidhamiin osoo inni rakkoon qabaatiin akka waan miidhamee takka waan rakkoo qabuutti keessa keessan dhufee shaqqalee jechuudha. Laal. Kana hunda ammoo gara baddina keenya arge gowwummaa keenya arge nuu jireenya keenya wallaalee isa qofa olii gatu oofu isa gurmurra baadhatee deemu kana nu arge Maamad Bayaan. Maamad Bayaan asii booda dhaabsisuu hidhuu amma hidhi jedhan hidhuu bar funyoodhaan funyoo fudhattee hidhuu hin dandeessu Maamad Bayaan. Maamad Bayaan waa'ee isaa dubbachuu dhiisuudhaan jalaa galuudhaan dhageeffachuu dhabuudhaan koomentii kannuu dhabuu qofaan hidhuu ni dandeessa. Maamad Bayaan karaa hin gadata nama geessu karaa warra shawaatti jee karaa warra booniyyeetti jee amanti obboleessoo akka inni akkas jiru haa godhe si ana dhayitee koomentiin arrabsite dhayitee waan namni hin jenne jetteen miira keessa galchite ni aare ni boo'e haadha isaa biratti. Ta'ee iyyee bara
Sanun da kaya kisi sanui. Oso atira kubate, oso anda kubate, oso dubachu bate, oso dubachu bate. Mama bayan namni sabi kunjuru ifate da debet isa. Boni yesa fed hudur rahat, fed matar rahat, fed wahiku, fed wajinagalu. Ana mudakal, inti mudakal. Baka jala hagal lu alifnu. Nusa kalate jira nunyate jira. Hangi amudru nunyate unuga. Asibo da namu sumuli tinkani na tiarabi. Yo jalagal tan jalagal ammo yo wana so tan dabdani guddar rati karra fe masar ranga abaraka khiya kanati suma so ine hasa war konkam. Mama bayan nuar gate jira nuru hada daga tu ha ko fe ngate jira tu. مو مشكلة حمزة أخي أنا ما سنجا قالته من قد أبوي هذا بريدة خاصة والله مجا عليكم حمزة also السلام عليكم وعليكم السلام شافي فريدو سيترسو دقيقة أول أنت بدأ let's have it سيفي خنا إذا عجيب أكن نسيبه شافي بيجي يرانا عجيب أكن نسيبه خاف سخافني سوشيال ميديا عرف قال لي جران ما جا خنا خيار راسون خنا سيمبي أخو حمزة في حسين شافي فرقة فريدو إن شاء الله سيبوده تفلي خرامك وكمنا go ahead شافي Thank you freestyle akam jirta naga fayyada isnun dinu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Hamza Rai gale jamani sa dinu har kafu ne daga ma fayyada yawo tiktoker le bachun barbanne dubbi tanagaru dubbachu yolse ne namagutu arkete ma de chodan kamu jira biyai wistol tolte amra jira أفي كم أنا أفي أماريلو خليفة رديتفو في أنا رب لما تيام زمان في نورسيني go ahead لا اللي جرهني دبي جواب دور أنت بدأ فدا مجان كوني لغات بتشوف ما تجنّج أبسه كنا ما جرسني روحتي ما تجنّج أبسه مجان كوني نما مسكال نما شيخا برسيسا أمانتي إسلاما مسكال في دوبا خاهي شيخ كوتي أورمورا وسوسة هنداهو جتشن تاين عرب سيتك أيسه وان نما بالغي دانغان كم نيوخانيس ديوسا دانغان كم نمنهون لغاد بتشراف مجال من ندل بتوان لغاد جي والسوشيال ميديا ده هوني والبليس خرام الرولكا مجان كوني دورتي تكاف هنجس تك خفيج أبئي ديرو تكاد لا أركيم بيخو كان جن مدرة فودي كوان المتكبت نمنت تيمه anyways إسنا أبو نكبت تويتري نما فياك أبو نما دردراتي نما جابسي بيسي دلقات شودن دو ونمان تيك توك ردوفي تنفويسا أكسنا أقول أجوفون جور دردر قوفوني كبه if دنده دلقاتي جابسي بيسي فود ملي دردر خدتي فود تكا ماما بيعملي تكان دقي تنقاني دا هذا أورمو خيستيس أك إسلامتي متأم كنا ما أمانتي إسلاماتي فينجا إسلامني هنكذا تصوف يا كابو إسلامني دلقات هيك الراكت إسلامني في دنده ملي إسلام خدتي نفوس هاجو تكان دقي إني قال برسات دين إسلام تي أسقب بعد وان دل خلنا جوجل ولا لو قبل فكيني أكم كهذا جرا نما أنو بن نما جوا كيسروف فكيني أكم كهذا جرا دانو خران كوليس نجرا so أيوني نمني تري أتويات نما بتاعنا سيركين دبسين جرا قفتو كو وجاسي تنجر هو جاسو